ummanni kuush maatii guddaan addunyaa gaaffii haqaa qaba maaliif deebii dhaba afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba kushiti Afro-Asia afaan guddaa Afrika kana irraa dhalate kan addunyaa gonfate kana irraa dhalate kan addunyaa barata maal jedha barsiisa maal jedha doktorri maal jedha hayyuun koo maal jedha artistiin maal jedha afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba qeerroosi maal jedha qarreesi maal jedha abboosi maal jedha ayyoonoo maal jedha miidiyaan beekamaan hundumti maal jedha women OBS OBN ONN Qoban qobatanii wondan dubbatanii fammalee afaan oromoo merre umman oromoo merre biyya biyyoo ijaara kunoo keessatti of laala biyya biyyoo ijaara kunoo keessatti of laala seettanii maadagayi hunda biraan naagayi daqiiqadha sa'aatii guyyaadha turreetii jettee maaliif lakkoofta warris baraan waltara maa fageessii takara warris baraan waltara maa fageessii takara meegirrii gubannaano gingilchaanoo iyyiti funyaarro konnaanoo iyyuu dhangalaati eeyyan ni ciliqsaatii qaba mee walittee lallaba afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba Ashama akkam jirtan daawwattoota BBS arras keessummaa tokko qabannee dhihannee jirra keessummaan keenyas Dr. Ittaanaa Habteeti. Dr. Ittaanaa Habtee gaafiif deebii kanan waliin gochuuf tole waan jettaniif maqaa daawwattoota BBS'n ulfaadhaan isinin jira. Galatoomaa isin Mee Dr. Ittaanaa Habtee akkuma beekamu gaa biyyi teenya jijjiirama keessa seentee waggaa tokko caaltee jirti gaafii kana hayyoota Oromoo garagaraatiifis dhiheessaa turre. Jijjiiramni kun karaa qixa sirrii ta'e irraa mucucaatee jira jallatee jira qeeqni jedhu immoo dhiheenya kana baay'ataa jira. Dr. Habteen jijjiirama Itoophiyaa adda durummaa Oromootiin itti seename kana akkamitti xiinxaluu akkamitti ilaalu? Galatoomaa waanumarraa haasa'uu qabnu tokko ani akkinitti jijjiirama kana ilaalu akkuma Oromoon tokko ilaaluttan ilaala. Akkuma Oromoon tokko ilaaluttan ilaala jechuun koo maal jechuudha? Jireenyi Oromoo maal keessa jira? Akkitti Oromooni jireenya isaa ilaalaa jiru har'a maal fakkaata isa jedhu keessaa nan ilaala. Akkuma kanattan ilaala. Bakkeewwan Oromiyaa garagaraa yoo dhattee ganda keessaa jiraataa tokko yoo gaafatte namni akkamittiinitu waan amma jiru kana ilaala. Isuma Oromoon ittiin ilaalu sanaanan ilaalaa jechuudhaan wanta biraa waanan ittiin ilaalu hin qabu ta'uunis hin malu. Egaa akkuma yaadatamu
jijjiiramni kuni Oromoon dursee ka'uudhaan, Oromoon dursee tocho'uudhaan wanta dhalatedha biyya sana keessatti. Jijjiiramni jiraachuu namni waakkatu waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu jijjiiramni dhufee Oromoodhaaf dhufe moo Oromootti dhufe waan jedhudha kan wal nu haasofsiisaa jiru amma. Egaa akkuma yaadattani namootuma kanaan dura mootummaa keessa turantu jijjiirama kana hoogganuu qabna jennaan Oromoon amane. Sababa amaneefis qaba. Sababi inni amaneef maa inni rakkina keessa ture. Rakkinni keessa ture sun akka inni gabaabbatuuf rakkoon sana caalu akka biyyatti hin dhufneef aara galfatee warra carraanuu kennaa jedheefis carraa kennee biyya kana gara sirna dimokiraasii akka ceesaniif carraan sun kan kennan. Haa ta'u malee gama OPDOtiin dogoggora guddaatu uumame, hooggansa OPDOtiin dogoggorri uumame maaloodha? Namni amma waan kaasu qaba. Mootummaan kuni karaarraa mucucaatee waan akkasii dogoggoree akkas nuun jedhee waan himatu qaba namni guyyaa guyyaatti. Dogoggorri uumame garuu kana gararraadha jira. Uumamni dogoggora kana gararraadha jira. Maa inni dogoggorri uumame nama miseensa Gimboot Sabaattii turetu yookaan kanarra Izeemaa jedhamu kana nama Ihaadegiin keessa dhokatee miseensa Gimboot Sabaattii ta'etu dhokatee maqaa Oromootiin carraa hooggansaa argate. Gama kan biraadhaan yookaan jecha kan biraadhaan Izeemaatu hooggansa Oromoo fudhatee jechuudha. Amma namni nama dhuunfaatu dogoggoree waa hojjetaa se'a. Humna ijaaramee umurii isaa guutuu qaamaaf miidiyaadhaan Oromoo lolaa jirutu maqaa Oromootiin aangoo argate arga. Wanti dubbataa jiru akka dhossaa namatti hin taane, akka bitaacha namatti hin taane, Dr. Abiy carraa garagaraatiin himateera, warri isaa wajjin turanis himataniiru, miseensaa fi oduu nyaachiftuu Gimboot Sabaatti akka ta'u. Mee ifa baasnee dubbachuuf Dr. Ittaanaaf ta'e ifa baasnee dubbachuuf qaamonni isin jettan kun akka hawaasni beekutti yookaan ammoo akka mootummaan beekutti eenyu? Isuman haasa'aa jira. Wanti haasa'aa jiru maa inni namni kun ilaalcha qofaadhaan itoo hin ta'in miseensummaadhaanis nama achi jirudha. Dr. Abiy. Nama achi jiru akka inni ta'e immoo jarri himataniiru innis carraa garagaraatiin himateera. Jarri gaafa himatanii nutu sagantaa siyaasaa hojjetee kennee fi mootummaan kun harka ishee duwwaa waan turtee fi sagantaa siyaasaatiin geggeeffama. Wanti jedhu ifatti si'a sadii dubbatan. Si'a tokko tun ta'in si'a sadii dubbatan. Andargaachoon si'a lama dubbate, Biraanuun si'a lama dubbate. Jara kana amannee miti garuu kan fudhannu. Hojiin mootummaan Dr. Abiyyii fi Dr. Abiy hojjetaa ba'an wanta jarri kun jedhanii wajjin wal simatamoo waliin simatuu jennee wal bira qabnee gaafa ilaallu guutummaadhaan guutuutti akka aannaniif garaatti wal simata. Kanaaf namni kun achi keessa taa'ee odeeffannoo akka isaaniif kennaa ture, akka hojii isaanii hojjetaa ture, yaada isaaniitiin akka adeemu himataniiru. Innis lakki kun sirrii miti jedhee waa akka ta'e hin beeku, mootummaanis dubbiin kun dubbii dogoggoraa ta'ee waa akka ta'e hin beeku. Anamma wanti haasa'aa jiru waa'ee nama dhuunfaa miti. Humna ijaaramaa, humna siyaasaa diina Oromoo ta'e tokkotu OPDO keessaan hulluuqee aangoo Oromoon ijoollee isaa itti gabbaree argate. Erga guyyaa jalqabaa Dr. Abiy aangootti dhufeetii maaltu hojjetamaa jira jedhee sanatti yeroo fixuu hin naqu fakkeenyuma tokko laman fudhadha. Guyyaa gaafa jalqabaa gaafa aangootti ba'u Dr. Abiy ituu hin gaafatamin Minilik mootii guddaa ta'uu nutti himeetu bara aangoo isaatii eegale. Kaleessa galgalas wanti ta'e kanumadha. Kaleessa galgalaa fi gaafa inni aangoo qabate gidduutti wanti ta'aa jiru maayin yaadni hojjetamaa jiru maayin yaada saboota kabajuudha moo yaada federaalizimii sabdaneessaa jabeessuudha moo yaada warra sabaaf sablammoota balleessanii naannoo diigna jedhanii ifatti dubbatanii hojiitti seenanii. Yaadni ittiin deemamaa jiru yaada warra federaalizimii sabdaneessaa kana diiguu barbaaduuti.
yaanni mootummaan kun ittiin adeemaa jiru keessumatti mootummaan federaalaa kan inni ittiin adeemaa jiru kanadha. Wanti inni ittiin ibsame egaa wanta baay'eedha. Tokko koomishinii daangaatiif eenyummaa kan jedhamu daangaa federeeshiniin saddaneessaa kun irra dhaabbate iddoodhaa tochoosuudhaaf keessumatti Oromiyaa diiguudhaaf tarkaanfii aggaamame. Kuni seera ta'ee wanta baay'eedha malee oduu safara keessaa miti. Tokko. Lammaffaa yeroo seerri ba'u yeroo hundumaa wanta Oromoo daangaatti dhiibu kan hojjetamu. Wanta hirmaannaan Oromoo keessa jiru takkaa hammoonaatti seera ta'ee ba'ee hin beeku. Wanti Oromoon jedhu, wanti Oromoon barbaadu takkaa erga mootummaan kun iddoo qabatee tarkaanfatee hin beeku. Dugda duubatti deebi'aa jira. Isa Oromoon harkaa qabu garuu harkaa fuuchuudhaaf hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Kanarra dhaabbadhee tan ani waa'ee nama dhuunfaa, waa'ee nama tokkootu hin ta'in humna ijaaramaa paartii siyaasaa dur kan Gimboot Sabaattii jedhamu. Har'a immoo Izeemaa kan jedhamutu maqaa Ihaadegiin aangoo Oromoon argate fudhatee harkaa qaba har'a. Kana keessa jira Oromoon. Dr. Ittaan Habtee jijjiirama amma adda durummaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyiitiin geggeeffamaa jiru kana lammiileen biyyattii uummanni Oromoo harki wayyamni biyyoonni Afrikaa fi idil addunyaatti illee dinqisiifannaaf deeggarsaaf bal'aa jijjiirama argate jedhameeti leellifamaa ture. Ji'oota as dhiyoo kana wantoonni biyyattii keessatti tattaana immoo keessattuu hawaasa Oromoo keessatti jijjiirama kanarratti shakkiin akka uumamu taasisee jira. Mee isin akka hayyuu Oromoo tokkotti qabxiin jabaan adeemsa muummee ministeeraa kana hararraa maisaa jiru maal jettu mee daawwattoota keenya ibsaas. Akkuma sila siin jedhu mootummaan kun karaarraa maqee ituu hin ta'in ilaalchi koo karaarraa maqee mootummaan kun ituu hin ta'in siluma gaafa hundeeffamu mootummaa dhokatee maqaa Gimboot Sabaattiitiin ijaarameedha jedhaan jiraan. Mootummaatu dogoggoree karaarraa maqeetu hin ta'in karaa dhumanni irratti ijaarameetu kanadha. Karaa dogoggoraa irratti ijaarame. Garuu jijjiiramni kun wareegama ulfaataa qeeroon Oromoo adda durummaan baasen akka dhufe aangoonni biyyattii kan naannoo Oromiyaa dabalatee dubbachaa turanii jiru. Amma akka isin jettanitti garuu humna biraa yookaan ammoo ilaalcha paartii biraa tarkaanfachiisuutu as keessa looyee seenee injifannoo uummata Oromoo saameedha. Kanadha. Wanti ta'e maqaa OPDOtiin kan aangoo qabate isa dura Gimboot Sabaattii jedhamu amma Izeemaa jedhamudha. Isaaniin bakka bu'ee kan aangoo kana shaakalaa jiru, kan itti fayyadamaa jiru Dr. Abiyyi Ahmed jechuudha. Isa kana irra diddibuun nurra hin jiru isa kana. Ifa baafnee yoo dubbanne malee Oromoodhaaf falli argamaa hin jiru. Kanaaf ifatti dubbachuu isaatu baay'ee murteessaadha. Namni dhukkuba isaa hin himanne qoricha hin argatu waan ta'eef. Kanaaf akka sila jettee kan wareegama kaffale Oromoodha. Waan tokko yoo wal gaafachiisu hin qabu. Kan gatii guddaatti baase Oromoodha. Kan wayyaanee dhiiga isaatiin ijoollee isaatti gabbaree aangoo irraa darbate Oromoodha. Oromoonis mootummaan OPDO kan hooggantoonni OPDOdha na amaniitii aangoo natti kenni manatti gali jennaan amanee itti kennee gali. Oromoon immoo kan amanee gaafa sana Abiyyiin miti kan amane. Nama Oromoo ta'e tokkotu jira OPDO keessa kan har'a OPDO'n darbatee golatti ol galche. Nama sanatu achi as ba'ee uummata Oromootiin kanaa achi karaatti baatee rasaasaan dhumuu hin qabdu. Obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Aangoo nuyi arganneerra waan ta'eef fedha kee hin tarkaanfachiifna. Nu amaniitii manatti gali. Gaaffiin kee gaaffii keenya. Jennaan tole jedhee uummanni amanee manatti gali. Dugda duubaan garuu wanti jara kanatti qophaa'aa ture waan tureef dogoggora uumameerraan kan ka'e namni kuni Izeemaa bakka bu'ee aangoo fudhatte jechuudha. Akkuma argitan amma immoo Ihaadegiin walitti baqsaa jedhaa jira. Ihaadegiin walitti baqsa jechuun maayinni yenna akka kanaan duraatti Ihaadeg walitti fufa ta'e aangoon namicha kanaa akka inni hundee hin qabne beekamaadha. Fakkeenyaaf Koreen giddu galeessaa OPDO walgahii ariifachiisaa yoo har'a walitti qabame Abiyyi Ahmediin aangoo irraa kaasuu danda'a. Waanuma gabaabaadha. Walgahiidhuma sa'aatii tokko yookaan sa'aatii lamaa jechuudha. Bu'uura aangoo kanaa akkamitti akka aangootti dhufennu waan beekuuf bu'uura kana diigee warra Izeemaas fidee Ihaadegitti dabalee Ihaadegiin bittinneessee aangoo irratti itti fufuudhaaf kan inni amma akkasittiin jara burjaajessaa jiru jechuudha.
Kanaafi an wantin jedhaa jiru maanni mootummaatu dogoggoree kan jedhamu kana ituu hin ta'ini mootummaadhuma ijaarame sanatu mootummaa karaa dogoggoraarra jiru mootummaa Izeemaati kan jedhuun qaba'an mootummaa Izeemaati kan Minilikiin jeju mootummaa Izeemaati kanii federaalizimii sabdaneessaa jibbu mootummaa Izeemaati kan uummata Oromootiif fakkii bineensaa dibee kan kennu mootummaa Izeemaati kan gadi bu'ee kaadiroota qindeessee horii ramadee gujiirratti saba kan biraa buqqisee Oromoon nama buqqisa jedhee miidiyaadhaan ganama hamma galgalaatti uummata Oromoo kan maqaa balleessu mootummaa Izeemaa. Kun hundumtuu qindaa'eetu 4 kiiloodhaaf Izeemaa gidduutti kominikeeshiniin uumameetu qindaa'eetu hojjetama malee hojii dogoggoraa miti kan hojjetamaa jiru. Sagantaadhaan humna ijaaramaa tokkotu Oromoodhaaf Itoophiyaatti bobba'ee jira guyyaa har'aa. Uummanni Oromoo diinni mana isaa seenee aangoo hooggansaa akka inni harkaa fudhate har'a walii galteerra hin ga'u taanaan balaatu nutti as adeemaa ilaalcha jedhuun qaba namni. Dr. Ittaanaa Habtee yaadni amma isin kaastangaa nuuf haaraa baay'ee yaada agartee lammiileen biyyattilleen hin hubatin dagamuu lammiilee kan calaqqisuudha yaadni isin kaastan jijjiiramni dhufe hin jiru inuma siyaasaa keessatti wal jalaa miliqanii aangootti dhufuudha akka isin kaastanitti yaada keessan keessatti kan mul'atu. Mee Dr. Ittaanaa Habtee uummanni Oromoo wareegama kaffalee amaanaa garee tiim lammaa jedhamu kan Dr. Abiyyi amma dursaa jiru kanatti amaanaa kennate yaadan isin amma kennitan kanarra dhaabbate maal gochuu qaba jettu isin? Ani dhimma keessoo OPDO irraa dhimma hin qabu dhimma irraa qabu dhimma Oromooti garuu OPDO'n kanarraa deebi'uu barbaada yoo ta'e hatattamaan wanti inni godhuun irra jiru jira. Amma namni filannoo jedhaa jira filannoodha fuulduratti ilaalaa jira. Filannoodhaa asitti garuu balaatu jira mana Oromoo keessa. Balaa guddaatu ol seenee jira mana Oromoo keessa. Akkuma kaleessa argitan disrespectii guddaa uummata Oromoo irratti tuffii guddaa maaliif kan inni tuffii siin jedhu suuraan Minilik waltajjii irra kaa'amee yeroo akka kanattiin roorrifamu yeroo walaloon uummata Oromoo arrabsu gootota Oromoo kan xiqqeessu ijoollee Oromoo kaleessa dhiiga isaanii dhangalaasan lafee isaanii cabsanii nama taraa tokko kaadiree OPDO taraa tokko fuudhee kan aangootti kennee muummicha ministeeraa taasise. Wareegamni hammana ga'u mangaa maqaa jedhamuun yeroo arrabsamu kun tuffii guddaa tokko. Oromoon akkamittiin akka inni Minilikiin ilaalu akka memoriin Oromoodhaa waa'ee Minilik ilaalchisee maal akka inni ta'e guutummaa uummata Oromootu beeka OPDO'nis beeka. Wanta dhokataa miti. Minilikii wajjiniin wal qabatee yaadannoon seenaa Oromoon qabu mo'atamuudha, biyya ofii dhabuudha, lafa ofii dhabuudha, harka muramuudha, harma muramuudha, ajjeefamuudha, tuffatamuudha. Nama kana gara fuulduraatti fakkiisaa waggaa haaraadha jettee achirra keessee Oromoodhaan immoo mangaadha jechaa achi dubbachuun tuffii guddaadha jechuudha. Kanaafi balaan jiru isa kanadha. Yoo balaa isa kana ituu balaa guddaan tokko hin dhalatin ituu dhiigni namaa danfaa jiru namni aariin namaa amma dhalate kun ituu gara kan biraatti hin ce'in fala yoo OPDO'n kan jedhu ta'e. Hatattamaan wanti inni gochuu qabu Izeemaan aangoo inni dogoggoraan fudhate kan harkatti deeffachuu. Abiyyiin hatattamaan aangoo irraa kaasuudha jechuudha gabaabaadhuma dubbii. Amma Dr. Abiyyi yoo aangoo irraa kaafamee dhugumatti jijjiirama kanaatu gufata qaamonni janni jiru. Yoo kan tarkaanfiin kun kan fudhatamu ta'e abdiin jiru maali hokkora biyya san keessatti dhalatuuf dhaabni yookaan ammoo qaamni biyya sana tarkaanfachiisu hin jiru qaamota ji'antu jira waan ta'eef abdiin jiru maali? Inni kun deebiinsaa gabaabaadha. Deebiinsaa maal keessa jira seete? Erga Abiy dhufee maaltu ta'e biyyi hin jeeqame moo nagaa argate erga Abiy dhufe? Biyyi hin jeeqame hin hunkurame erga Abiy dhufeeti. Nagaan tokko ittiin hin jiru. Oromoon ganshiippiidhaan qilleensa irraa asii gadi rukutame. Gujiin makaraa keessa lixe. Booranni makaraa keessa lixe. Lixi Oromiyaa akka jirutti makaraa keessa lixe. Oromoon adda baba'uu irratti dhufe. Biyyi sun muddama keessa galte erga Abiy dhufe. Dhugaan lafarra jiru isa kanadha. Yoo wal somna jennee soba walitti himuuf ta'e malee dhugaan lafarra jiru
biyya sana keessatti buqqa'iinsatu hammaate namni hin miidhame jireenyi qaala'iinsi baay'ee ol ba'e miidhama guddaatu dhalate. Abii kan inni fidee dhufe kanadha. Kan inni kana fidee dhufe immoo akkamittiin yoo jette gabaabaadhumatti yaada imperial Itoophiyaa yaada isa bara nugusaa sanatu ossaadhaan wanta hojjetamutu jira waan ta'eef adeemsa keessa keessumatti Oromiyaa dadhabsiisuudhaaf hojii hojjetamutu biyya unkuraa jira. Fakkeenyaaf iddoo tokko dhaqanii nama buqqisanii kaadiree bobbaasanii horii kennanii fi waan barbaadan godhanii federaalizimiin sabdaneessaa kun kunoo bu'aansaa kanaa jedhanii hojjechuu. Ituu dubbannu kana kan hojjetu orma miti. Isuma aangoorra jirutu warra Izeemaatii wajjin qindaa'ee kana hojjetee raatee miidiyaadhaan immoo deebi'ee Oromootti bobba'aa jira. Kanaaf mootummaan Abii wanti inni Oromoodhaaf fide tokko tuffatamuudha. Lama mancaafamuudha. Sadaffaa immoo maayinni carraa Oromoon kanaan dura argatee ittiin afaansaa guddifataa jiru akka irratti bobba'amu. Aangoo inni kanaan dura ittiin of bulchuudhaaf akeekee karaa tolfataa jiru akka inni hirkaa fudhatamu sodaachisnitti. Akka Oromiyaatti yoo na gaafatte Oromiyaa keessa nagaan hin jiru. Namni waan keessa jiraataa jiru beeka. Kanaaf Abii wanti inni fidee dhufe biyya sanaaf miidhama manca'iinsa hin dandeenye biyya kana bulchuus hin danda'u namichi kun. Ituu dubbannu Abii kaadiroonni OPDOdhaa yeroo tokko yeroo dubbatanii namoonni aanaa tokko bulchanii hin beekne maaliifitu muummicha ministeeraa kana waqqasuu jedhu. Ituu dubbannu Abii takkaa aanaa tokko bulchee miti ganda tokko bulchee hin beeku Abii. Ganda tokkotti bulchee hin beeku. Muuxannoo bulchiinsaa hin qabu namni kun silumayyuu. Ergama Izeemaan itti kenne hojiirra oolchuuf ituu asiif achi jedhuutu biyyi diigamee dhumuudhaaf jedhama. Biyya kana diigamsarraa hambisuun kan danda'amu namicha kana karaarraa kaasuudhaan. Karaarraa kaasanii hojii isa malu kunoo jira miti hojii sabquunnamtiifaa dubbii kana dubbachuu kana hin ta'aaf waan ta'eef hojii sabquunnamtiifaa akka inni hojjetu gara sanatti geessu. Fala maaliitu jira yoo jette OPDOdhuma keessallee sadarkaadhuma OPDOtti illee namni isaa gadi jiru jira jedhee nama nuwaan. Sadarkaa OPDOtti sadarkaa Oromootti hin jenne sadarkaa OPDOtti namni isaa gadi jiru jira jedhee nama nu amma hooggansa amma jiru kana keessa. Namni baay'een muuxannoo isaa olii qabu. Namni baay'een hubannaa isaa olii qabu. Namni baay'een murannoo isaa olii qabu. Tokko kana. Lammaffaa immoo namoonni Oromoon amanee aangootti kennee biraa deebi'e warra akka obbo Lammaa Magarsaadhaa muuxannoodhaa fi ga'umsa kutannoo aantummaa Oromoo qabu turan jarri kun. Kanaafi kan aangootti dhufuu qabu eenyu yoo naan jette jara kanadha jechuun OPDO keessaa jechuu kutan dhimma keessoo OPDO keessa galee haasa'u. Garuu Dr. Ittaanaa Habtee isaa damma jettan kana yeroo muummichi ministeeraa gara aangootti dhufan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan turan obbo Lammaa Magarsaatu nama narra dandeettii qabuutu jira waan je'uun if dura dabarsan waan je'utu dubbatamaa ture. Mee kun asumatti yoo dhaabbatee Dr. Ittaanaa Habtee akka amma isin jettan kanatti gaa qeeqa jabaadha kan mootummaa irratti isin dhiheessitanii garuu uummanni Oromoo jijjiirama ammaa kanarraa fayyadamuu isaa qaamonni hawaasaa Oromoo garaagaraa dubbataa turanii jiru dubbatas jiru. Waggoota lamaan sadeen keessa dabarre kana yoo yaadanne ajjeechan jumlaa hidhaan saamichi lafaa fi qabeenya garaagaraa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture yeroo ammaa dhaabbatee jira. Kan amma isin reefu kaastan kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaa keessatti rakkoon jiraachuu kaastanii turtan. Kun ammoo rakkoo qaamota hidhataniin wal qabatanidha kan mootummaan kaasaa jiru. Mee akka waliigalatti haalli Oromiyaa yeroo ammaa dhuguma isa waggoota sadeen keessa dabarre kanarraa fooyya'ina hin qabu. Isa silaan fidhaa duraa bakre. Kanaafi ani waa'ee keessoo OPDO eenyu ka eenyu taa'utu hin ta'ini hatattamaan rakkinni kun hafuramu jechuun balaan nutti dhufaatu jiru kun hamakfamu biyyi deebi'ee jeequmsatti hin galinii yookaan jedhamu ta'e fallisaa namicha kana karaa duraa kaasuudha. Tokko. Eenyutu bakka taa'aa isa warruma achi jirutu beeka garuu akka yaada kootiitti warruma kana fuudhee isatti kenneetu harkaadeeffachuu qaba aangoo kana wanta dhossaa miti warra aantummaa Oromoo qabudha kan fuulduratti dhufuun irra hammuma filannootti illee jechuu kooti. Waan kana. Kan biraa haalli Oromiyaan keessa jiru jijjiiraman qabuu isa naan jettee fi jijjiirama qabaa jijjiirama sin qabu. Jijjiirama qabaa inni siin jedhu maa inni wayyaaneen akka durii biyya seentee nama abbaa barbaadde manaa gotottee hidhaatumaa ajjeesaa hin jirtu. OPDO'n garuu abbaa barbaadee hidhaa jira. Abbaa barbaade tumaa jira. Jijjiiramni tokko isa kanadhaa siin jechuu kooti. Namni Oromoo hidhu jijjiirameera. Duraanii wayyaaneetu
kaadiree OPDO ajaja amma immoo OPDOtu kaadiree OPDO ajaja jechuudha. Har'a ijoolleen Oromoo nama meeqatu sanqalleetti guuramee jira. Ayyaana waggaa har'a yeroo biyyi sun kabajatu. Yeroo har'a biyyi kun hidhamtootaaf dhiifama gooneerra jettu. Ijoolleen Oromoo akka ormaatti akka diina biyyaatti sanqalleetti nama meeqatu hidhamee jira akka horiitti har'a yeroo anaafate haasa'u. Mootummaan naannoo garaagaraa yeroo dhiifama godhullee akka nama biyya ormaatii dhufe biyya weeraree diinallee akkasiin godhan dhiifama godhaa jiru warri kaan. Ijoolleen kun waan tokko waan balleessanii qaban. Waan tokko waan balleessanii qaban. Gartummaa uummata isaanii waan quuqama uummata isaanii dubbatan duwwaadhaafitu mootummaan OPDO ijoollee kana fuudhee hidhaatti naqe. Manni hidhaa hin beekamne lafi Oromoon hin agarre lafi uummanni hin agarre meeqatu jira biyya sana keessa lafitti Oromoon guuramaa jiru. Iddoo garaagaraati amma lafitti nama hidhan dhabameellee kaampii garaagaraatti nama guuranii hidhaa jiru. Jijjiiramni tokko sakanaasiin jechuu kooti. Jijjiiramni biyya sana keessa hin jiru sanaan jettee. Jijjiiramni kan biraani namni kanaan dura miidiyaa irratti bahee haasa'uu hin danda'u. Amma miidiyaa irratti bahee abbaan barbaade haasa'aa jira. Miidiyaa irratti saba guddaa hammana ga'u xureessuun arrabsuun homaa fokkuu hin qabu. Dur yeroo walabummaan miidiyaa hin turre namni Oromoo akkas arrabsaa ture hin jiru. Har'a gaafa walabummaan miidiyaa banamu garuu miidiyaan mootummaatu nafin Oromootti duulamaa jira jechuudha. Inni kun akkuma sila siin jedhee kan geggeessaan isaa 4 kiiloo jira. 4 kiiloodhaa geggeeffama dubbiin kun. Kanaaf jijjiiramni jiru tokko maayinni gaafa naan jette warri nama hidhan jijjiiramaniiru, warri nama ajjeesanis jijjiiramaniiru. OPDO'n dur aangoo kajeelu aangoo argateera. Dur aangoo kajeelu turan amma aangoo argatanii warri OPDO. Keessumatti warri aantummaa uummata Oromoo hin qabne aangoo argatanii jiru amma. Jijjiiramni jiru tokko isa kanadhaa jechuudha uummataaf. Inni kan biraan jijjiiramni jiru qaala'insi jireenyaa garmalee ol ba'ee uummanni garatti guruu dhabee rakkateera. Jijjiiramni gama dinagdeetiin jiru tokko kanadha. Kanaaf isa yeroo wayyaaneen baqattee Maqaleetti galtee namni hiikamuu Eertiraan fi Itoophiyaan walitti araaramuu paartileen garaagaraa biyyatti galuu biyyatu arge waan ta'eef wanta sana waan akka nu qabnu jechuudha. Kan inni haasa'aa jiru isa as jiru biyya akkamitti jira isa jedhuun haasa'aa jira. Kanaaf Oromoon maal argate jijjiirama kanaati yoo jette hidhaatti darbu tokko. Kaampii qabsoo Oromoo immoo jeeqameera kanarraan kan ka'e. Waggaa tokkoof ji'a 6 amma dabarsine kanarraan kan ka'e poolisii Oromoo addaan qoodu imaammata Oromoo addaan qoodanii rukutuu Dooktar Abiy dhoksaadhaan caasaa ijaarratee hojjetu irraan kan ka'e Oromoon adda baba'aatti jira. Adda adeemaatti jira. Dhoksaayyuu miti. Takka ifatti ba'ee naannoo akkasii yoo naqe na ajjeesu jedhee Oromoo bakka lamatti baasee nama haasa'udha namni kun. Bakka lamatti baasee Oromoo yoo lafa akkasii dhaqe nan rukutama waan ta'eef kan jedhu. Ani yennaa wanta fedha ta'e nama Oromoo keessa jirus ta'e nama Oromoodhaa ala jiru uummata Oromoo nama gargar qooduuf dhiifamni godhamuun irra hin jiru. Tokkummaa Oromoo nama gaaffii keessa galchuu, tokkummaa Oromoo isa gootonni Oromoo bara itti rakkinni itti dhufe amantaadhaan illee adda hin baanu walii wajjin nu ajjeesaa jedhanii kan isaan lubbuu isaanii kennaniif sana. Tokkummaa Oromoo namni gaaffii keessa galchu Dooktar Abiy miti isa Izeemaadhaaf hojjetu miti. Numallee abbuma fedhe gaafa ta'e namni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchu dhiifamni godhamuufiin hin malu. Namni kun tokkummaa Oromoo diiguudhaaf caasaadhaaf imaammata baasee nama hojjetaa jiru. Ifaaf dhoksaadhaanis jechuudha. Isa kana jijjiiramni jiru tokko mooraan Oromoo jeeqamuudha. Rakkinni Oromootti baay'achuudha. Hidhaan itti fufuudha. Kan hidhu jijjiirameera siin jedheera. Inni kan biraani wanti irraanfatamuu hin qabne waa'ee jijjiirama kanaa wajjiniin wal qabatee wanti jijjiiramuu hin qabne tokko wanti irraanfatamuu hin qabne tokko dubbiin amma OPDO'n ittiin adeemu Oromoon irratti walii galtee dhabuu isaati. Diinni mana Oromoo keessa seenee akka jiru. Ani waan kana dhossaa malee hin dubbatu. Diinni mana Oromoo seenee akka jiru. Diinni kun immoo miseensummaadhaan itoo hin ta'in aangoo hooggansaa fudhatee akka inni jiru. Oromoon irratti walii galaa hin jiru. Kana irratti walii galuutu barbaachisa tarkaanfii fudhatanii falatti ce'uudhaaf. Dooktar Ittaanaa amma akkasiin jettanitti ODP keessa diinni guddaan taayitaa biyyattii qabatudha. Sunis Dooktar Abiy jechaa jirtu. Dhaabni ODP akka kanaan dagamee jira jechuudha. Diinatu keessaa ol ba'e akkasiin jettanitti. Kanuma yaadu.
Tole mee amma gara gaafii birattan isin ceesisa Dr. Ittaanaa. Amma biyyattiin bara haaraatti seentee jirti. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad ammoo bara haaraa kana sababeeffachuun haasaa taasisan keessatti hegeree biyyattiitiif waan abdachiisaa ta'an haasaa jajjabeessa fi abdii namatti horuu dhageessanii turanii. Mee barri haaraa inni kun ummata Oromoof maali, seenaa Itoophiyaatiif akkami? Mee gabaabsati isa kana seenaa bara haaraa 2012 jedhamu kana seenaa Oromoo waliin akkamitti wal qabata? Maaliif nuti yeroo hedduugaa dhimma dantaa Oromootti surratti hojjeta dhaabni siyaasaa Oromoo yookaan ammoo qaamni siyaasaa Oromoo hundinuu kana wanni kaasee fi Oromootu asitti yaadan adda ta'e jechuudha. Barri kun nun ilaallatu qaamni jiru yoo jiraate qaamni biraa immoo dhaadheessee kabajataa jira. Asitti yaada Oromoo gam tokko luucessuuf ammoo seenaa Oromoo isa qulqullitti qabachuun akkaan barbaachisaadha kan jedhuufan kaase. Bara haaraa kan akkamitti ilaala Dr. Ittaanaa Habtee? Waa'ee kabaja baraatii wajjin wal ilaalchisee kaalendarii waa'ee kaalendarii haasoftoota kaalendarii Oromoo miti kaalendarii Ormaati. Haa ta'uuti rakkinni keenya inni hatattamaa har'a kana miti waan ta'eef namni abbaan barbaade yoo kabajate inni hin barbaanne immoo yoo itti dhiisee homaa baay'ee hamaa qaba isa kana hin yaadu. Maaliif dhimma ariifachiisaa baay'eetu Oromoorra jira waan ta'eef jechuudha. Kanaa mannaati bara haaraas ta'e bara moofaas ta'e wanti Oromoon egeree isaa irratti hojjetachuun irra jiru wanti ariifachiisaan wanta baay'eetu jira. Wanta hedduutu jira wanti Oromoon hojjetachuun irra jiru. Wanta kana wajjin wal qabata. Muummichi ministeeraa ayyaana kana sababeeffachuun waltajjii irratti argamanii haasaa dhageessisanii jiru. Kan biraa reefu tuttuutanii turtanii sirna kabaja jala bultii ayyaana bara 2012 akka lakkoofsa warra Giizii kanatti geggeeffame irratti wantoonni achitti ta'an Oromoota hedduu dallansiisee jira. Keessattuu walaloo fi dhaamsi kara daa'immaniitiin dabree ergaa biraa if keessaa qaba waan jedhuun mooraa Oromoo keessatti dallansuu uumee jira. Sooshaal miidiyaa yookaan ammoo marsaa hawaasa irratti illee wanni kun qeeqa jabaa mootummaa irratti akka garagalu taasisee jira. Mee isin waan achitti ta'an akkamitti taajjabdanii maaltu mul'ata? Baay'ee nama gaddisiisa ilaalee jira. Akkuma sila siin jedhe wanti kuni mataa isaatiin rakkina tun ta'ini ibsituu rakkina Oromoo irratti dhalateeti kun. Har'a miti kan jalqabame akkuma sila siin jedhe yeroo itti namni kun muummicha ministeeraa ta'ee muudame irraa kaasee rakkina jalqabamee adeemaa jirudha dhimmi kun. Har'a miti baay'ee kan hojjetame. Si lakkaa'uu nan danda'a. Har'a miti kun kan dhalate. Har'a maqaa ayyaana waggaattiin bifa arrabsootiin qindaa'ee dhiyaachuu isaatu adda isa taasisa sammaa kana. Bifa arrabsootiin sirriidhumatti gadi qabanii Oromoo arrabsuudhaaf sagantaa qophaa'e akka inni ta'e mul'ata. Isatu adda isa godharraa kan hafe wantoonni akkasii jalqabamuun isaanii har'a miti bubbulaniiru. Amma fakkeenyaaf aartistoota Itoophiyaa jedhee eenyuun waame Abiy bara sana. Aartistii Itoophiyaa jedhee ijoollee Oromootu waamin hafe. Isaaniin waamee Minilikiin itti faarseetu masaraa Minilik daawwachiise. Kana duwwaa miti. Oromoon yeroo inni beela'ee cittaa'ee rakkatee raasaa keessa tamsa'ee dirreera tamsa'ee jiraatu kana yeroo inni iddoo garagaraatti beela'e keessumatti baaleedha naa qaqqabaa jedhee itoo uummati iyyuu doolaara miliyoona 20 ol ramadee nama masaraa Minilik haaressaa jirudha. Waa'ee nuyi haasa'aa jirru waa'ee kanaa. Kanaaf wanti nuti dubbataa jirru amma maayinni waa'ee ayyaanni tokko suni amalli mootummaa sanaa maal akka ta'e kan ibsitu mallattoo tokko ayyaanni kaleessa galgala. Bu'uurri isaa maaloodha? Mootummaa kanatu mootummaa uummanni mootummaan kun akkasidha jedhee beeku sana miti. Mootummaa kan biraadha mootummaan dhaabbatee jiru. Isa uummanni seera fuulduratti waadaa seenee heera amma jiru kanaan nan hojjedha jedhee isa waadaa seenee lixe sana miti. Ilaa qalbeeffadhaa. Namoonni amma gimboota sabaatti geggeessan Izeemaa geggeessaa jiran kuni paartii Izeemaa geggeessan kuni namoota seelii lafa jalaa ijaaruudhaan hojii lafa jalaa hojjechuudhaan bara lakkoofsisan lubbuu nama hedduu namoota fixani jarri kun lubbuu nama hedduu fixanii kan genereeshinii isaanii fixanii amma kan genereeshinii kanaa kajeelaa jiru jarri kun jara kanadha kan harkaa qabu mootummaa kana. Kanaafi wanti kaleessa taa'ame baay'ee nama gaddisiisa. Hundi keenya baay'ee gaddineerra.
Oromoon ifaan ifatti arrabsameera. Nama taraa safara keessaa fuudhee du'ee ijoollee isaatti gabbaree muummicha ministeeraa godhe tokkoon arrabsameera. Jecha jajjabeessaa ati amma jette kun jechi ni dubbate hundumti isaa jecha Oromoo dhiibudha wanti ni dubbate. Kanaaf wanti ani isin jechuu barbaadu maanni ayyaanni kaleessa taasifame ibsituu mootummaa sanaati malee bu'uura dubbii miti. Ibsituudha. Mootummaan sun maal akka ta'e kan gabaabinaan nutti ibsudha wanti kaleessa ta'e. Isa kanaafan maal jedhanii Oromooni diinni akka mana isaa seenee walii galtee uumuu qaba. Maaliifi ilaa wayyaanee irraa adda diinni nuyi amma qabnu. Wayyaanee irraa adda. Maaliif wayyaanee irraa adda siin jedha? Wayyaaneen aangoo hin kajeelinaa jette malee rakkina kan biraa hin qabdu. Waa'ee eenyummaa sabootaa wajjin rakkina hin qabdu wayyaaneen. Maaliif eenyummaa isa eeggachuu barbaadde waan ta'eef wayyaaneen. Eenyummaa eeguu barbaadan qabu kan naannoo isaanii. Lola sabaaf sablammootaa hin qaban. Warri amma aangoo irra jiran kun lola sabaaf sablammootaa qabu. Lola guutummaa Itoophiyaa qabu jarri kun. Oromoo isa kaleessa wayyaaneen miidhe dachaa 100 warra miidhuu barbaadanidha jarri kun. Gaafa aangoon qulqullaa'ee ifatti akka amma Abii karoora baafatee deemaa jiru yaadegee walitti hin baqsaa isa booddee Izeemaa fidee walitti dabala OPDO nan bittinneessaa wanta Oromoo fakkaatu hunduma karaarraan kaasa inni jedhee adeemaa jiru kun gaafa galma ga'ee warra Oromoo manaa gadi guuree qaluu barbaadudha jarri kun. Warri Izeemaa kun. Jara akkasiiti diinni nuyi amma qabannee jirudha. Diinni mana keenyas nu seenee jiru warra namoota akkasii hojjetanidha. Diina isaa waggaa 150 caalaa Oromoon ofirraa lole. Wayyaaneen waggaa 30 waggaa 27 aangoo qabatte keessatti kan afaan qabsiifte amma garuu karaa borootiin dhufee mana Oromoo seenee maqaa Oromootiin hoogganaa kan ta'e. Kanaafan balaan mana Oromoo seeneera jedhee haasa'aa jira. Rakkina guddaatu nurra jira. Rakkinni guddaan mana keenya seenee kuni namni hundumtuu ija banatee ilaaluu qaba. Maaltu ta'a kana caalaa namni waa'ee nama kanaa yookaan waa'ee mootummaa kanaa ilaalee diina isaa akka ta'e hubachuudhaaf kana caalaa maaltu akka ta'u. Hamma inni deebi'ee dhufee ijoollee kee gadi gototee fuuldura tajjeesutti eegda. Hamma sanatti eegganna gaafa ta'e lafitti baqannu hin jiru gaafa. Har'a ituunni miilla baasee hin dhufin ofirraa galchuudha dubbii kana kan namarra jiraatu. Ituu rakkinni kan biraan hin dhalate. Ituu iddoo sana hin ga'amin fala qaba gaafa jedhe OPDO'n namicha kana karaarraa darbachuudha. Hiyyoo gaafa jedhame uummanni Oromoo akkatti OPDO safara keessaa bittinneesse kanaan duras beekaa ammas bittinneessuun ta'a waan hafu. Sun garuu gaaga'ama kan biraatti nu geessa. Kanaafi wanti kaleessa galgala ta'e maayinni isa naan jettee fi wanti kaleessa galgala ta'e mootummaa Izeemaatu isa kanaan dura dhokataa turetu amma as ba'uu jalqabe. Foormalii amma as ba'uu jalqabe. Isa dhaqanii nu agarre kaleessa galgala. Tole Dr. Ittaanaabtee ulfaadhati mee yeroo tokko qaamonni tokko ajandaa yookaan ammoo mata duree tokko darbaniiti Oromoon kun akka jeeqamu taasisuu kanaan ammoo Oromoon walirratti ka'ee murnoonni siyaasaa Oromoo yookaan qaamoleen siyaasaa Oromoo akka wal jeeqan taasisan warreen je'antu jira. Kan biraa yaada Oromoon biyyaas ta'ee wal bulchuu hin danda'u je'uutu jira. Ajandaaleen akkanaa yookaan ammoo wanni akkanaa kun darbamee yeroo nuti walitti waacnu yookaan Oromoon walitti dubbatu wal qeequ dubbii garee sanii mirkaneessuu taha. Kanaaf wal qusachuu wayya waan je'uutu jira qaamonni tokko waan kana kaasu. Akka isin amma jettanitti gaa Dr. Abiyyi Ahmad aangorraa ka'uu qabaa namni kun qaama biraatiif hojjetaadha. Oromoon ammoo nama kanatti amanee jijjiirama kana kan ceesisu Dr. Abiyyi yaada je'uu jira. Kana asitti dhiisnee akka siyaasaa Oromootti asaa deebinu amma siyaasaa Oromoo matumti isaa keessi isaa qaawaa wal jeequmsaa jira tokkummaan hin jiru waan jedhamu jira waa'ee tokkummaa irra deddeebi'uunis dubbatamaa ture. Mee ati akka hayyuu Oromoo tokkotti kaleessa yookaan ammoo hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliigaltee mootummaa waliin taasifneen biyyatti gallee waliin hojjanna jennee mootummaan nu ganee duula nurra banamee waggaa tokkoof duula keessa jirraa jedhan. Kabiraa mootummaan ammoo addi bilisummaa Oromoo miil tokkoon nagaya miil tokkoon ammoo lola keessa jira waan jedhu komata. Isa kan akkamitti ilaalta hariiroo mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo kana?
Ila walumaa galatti waa'ee qabsoo Oromooti kan irraa haasofnu waan ta'eef waa'ee qabsoo Oromoo ilaalchisee OPDO'n imaanaa nyaachuun waan ifa galaadha. Imaanaa uummanni itti kennee nyaatameera. Imaanaan kun immoo kan nyaatame akkuma sila sii kaasee dogoggora filannoo hooggansaa irratti taasifame. Diinni hulluuqee galuudhaan dogoggorri gama sanaan uumame. Imaanaan Oromoon itti kennatee gama sanaan nyaatamuu danda'eera jechuudha. Kanaafi sagantaan achii ba'u imaammanni baafamu hundumtisaa kan Oromoo fayyadu yookaan gaaffii Oromoo deebisuudhaaf kan hojjetu tun ta'in isa Oromoon kanaan dura argate hirkaa buusuudhaaf hojii hojjetamaa jirudha. Kan nuyi argaa jirru jechuudha. Imaanaatu nyaatame gaafa jennu maa inni gaaffii Oromootu deebi'uu dideessa jedhu qofa miti. Isa Oromoon harkaa qabu harkaa buusuudhaafitu hojiin hojjetamaa jira. Waa'ee afaan Amaaraa baradhaa jedhu ilaali. Waa'ee naannoo tiroorisuu naannoo diigamu waan jedhu kana ilaali. Kallattii garaagaraatiin rakkina Oromiyaan keessa jiru ilaali. Kanaaf wanta Oromoon harkaa qabutu akka inni harkaa buusu harkaa fuudhuufitu hojjetamaa jira. Kanaaf kanadha kan imaanaan nyaatame jennee nuyi haasofnu jechuudha. Kanaaf kan ganame adda bilisummaa Oromoo duwwaa guutummaa uummata Oromootu ganame. Kan imaanaan jalaa nyaatame guutummaa uummata Oromooti jechuudha. Murnoota siyaasaa Oromoo keessa jiranii warri Oromoodhaaf hojjetan kaafaa osoo dabalatee hundi isaanii rakkina keessa jiru. Kanaafi ammayyuu falli jiru maa inni waa'ee kanarratti isa jedhuufi wanti mooraa Oromoo keessa jiru akkan sila siin jedhe sanatti rakkinni dhufee mana nu galeera kan jedhurra dhaabbatame bifa haaraadhaan reorganize deebi'ee qindaa'utu irra jiraata mootummaan mooraan qabsoo Oromoodha. Paartileen Oromoodha akka ani amma argaa jirutti yeroon kuni Oromoodhaaf yeroo hatattamaati. Yeroo ijibbaataa. Maaliif diinni waan hundumaatiin qophaa'aa jira. Gama baay'eedhaan qophaa'aa jira. Ani qophaa'aa hin jirre Oromoodha. Sababii inni itti qophaa'aa hin jirre immoo maa inni nama ani amanadhutu aangoo irra jira. Nama ani aangootti kennetu aangoo qabattee jira. Kanaafi sagantaa koo naa hojjeta. Naa tarkaanfachiisee of gatee taa'aa jira. Amma garuu yeroon kun yeroo hatattamaati. Yeroon nu keessa jiru. Yeroo hatattamaa kana keessatti akka national emergency jechuudha. Balaa biyya irratti hambisuudhaaf paartiin sagantaansaa walitti hiiku hundumtuu walitti baqee tokkummaa uumanii Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudha. Amma falli jiru isa OPDO achumatti yoo dhiifne. Kanaaf kan adaraan jalaa nyaatame kan imaanaan jalaa nyaatame paartii tokko duwwaa miti hundumadhaa guutummaadhuma uummata Oromootu ganame isin jechuudha. Mee muummichi ministeeraa muummee ministeeraa mootummaa federaalaa Itoophiyaati kan uummattoota Itoophiyaa hunda bakka bu'e jechuudha. Kan amma waan ati amma isin jettan kana ijaaruu qabu dhaabolee siyaasaa Oromoo fi mootummaa naannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Muummichi ministeeraa yeroo garagarattis dubbatanii turanii nuti nama ajjeesuu fi nama hidhuu nuuf finee jirra. Kanaaf warreen nama hidhuu fi nama reebuun waan biraa itti fakkaatu nuti kanan goonu waan jiru deddeebi'uun dubbataa turanii. Amma Itoophiyaa keessaa kan dhabame sanii warreen je'antu jira. Qaamonni gamaa gamanaan karaa miidiyaatii fi olola adda addaatiin biyyattii hokkora keessa galchan kun wanni qabatamaan lafatti hojjetan hin jiru waan je'amu jira. Isa kan akkamitti ilaaltan isin? Egaa akkuma argaa jirru wanti dubbatameef wanti lafarratti ta'e tokko miti. Nama hidhuun uffineerra nama hidhuu hin barbaannu yoo jenna ta'e ijoolleen Oromoo maaliifitu manidhaatti guuraman? Maaliif sababii isaan hidhamaniif? Kanaaf wanti dubbatame hojiirra oolle jechuudha. Fakkeenyaaf amma sila waan tokko kaaftee turte lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa keessatti namoonni hidhamaa jiranii hiraarfamaa jiranii warra hidhatee tocho'uudha kan jiru. Isa hidhatee tocho'u mootummaan hidhannaadhaan itti duuleera jedhe maaltu qotee bulaadhaa hojii waliin argisiise horsiisee bulaa Oromooti wajjin maaliifitu dhaqee wal lola. Qotee bulaa mana keessaa fuudhanii ajjeesanii jedhee uummanni kun reediyoo irratti himataa jira. Balbala isaa irratti qotee bulaa ajjeesanii ooruu keessatti qotee bulaa ajjeesanii jedhee uummanni ifaatti himataa jira. Reediyoo garaagaraatiin karaa garaagaraatiin sagalee isaa dhageessisaa jira. Kan nuyi haasa'aa jirru warra qawwee walitti fudhatee ba'e miti.
Abbaan qawwee walitti fudhatee ba'e lachuu inni qawwee qabu akka qawwee isaatiitti wal galcha. Uummanni inni homaa harkarraa hin qabne jireenya mataa isaatii kan jiraatu horsiisee bulaa qotee bulaan maalifitu ajjeefa? Kanadha kan taasifamaa jiru biyya sana keessatti. Rakkina guddaa kan uumaa jirus waa'ee kana. Kanaaf warra hidhatee adeemus yennaa ta'e isaanis ijoolleedhuma Oromooti. Waan deemaniif qabu. Lolatu sirriidha jedhaa hin jiru. Lolatu fala jedhaa hin jiru. Garuu namni qawwee baatee daggalee lixe tokko waan lixeef qaba. Isaanis nama ati wajjin haasa'uu dandeessu. Akka mootummaan bineensa godhee isaan kaa'u. Ijoollee Oromooti, ijoollee namaa birris. Wajjiniin haasa'uun hinuma danda'ama jedheetan amana. Lolli fala jedhee haasa'aa hin jiru. Kanaaf rakkinni uumame maa inni mootummaan kun wanta dubbatuu fi wanta inni taasisaa jiru tokko miti. Nama hiniinuu hidhaa jira. Nama hin ajjeefnu ajjeesaa jira kunu. Ituma namni ilaaluu ajjeesaa jira baadiyyaa keessatti namni himataa jira kana wanta dhossaa miti jechuudha. Kanaaf mootummaan kun wanti inni ittiin baay'eedhuma adda ta'u yennaa jiraate hoogganaan kan wayyaaneedhaaf hojjetu jijjiiramee maqaa OPDOtiin taa'ee kan Izeemaadhaaf hojjetu dhufuu isaati. Mee Dr. Ittaanaa Habtee ayyaanni irreechaa bara kanaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti akka kabajamu irratti waliif galamee jira. Uummanni Oromoo miiliyoonotaan lakkaa'amu sirna kabajaa kanarratti argamuuf qophii isaa xumurataa jira. Qaamonni tokko tokko immoo mormii dhageessisaa jiru. Ayyaanni irreechaa kun Oromoof maali? Uummanni Oromoo sirna kana yeroo duraatiif waggoota hedduun booda Finfinneetti kabajachuun ammoo maal agarsiisa? Irreecha Oromoodhaaf bakka walgeettii gaaddisa guddaadha. Oromoodhaaf gaaddisa guddaadha irreechi. Keessumatti erga Oromoonni qabsootti seenee asii bara 2014 irraa kaasee irreechi bakka itti Oromoo walitti qabamu bakka inni itti argamee sagalee isaa dhageessifatu ta'eera. Kanaaf primarily waa'ee aadaati, waa'ee eenyummaati jechuudha. Maaliif wanta Oromoo hunda ilaallatu waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf inni kun Finfinneetti kabajamuu jalqabuunsaa baay'ee gammachuu guddaadha. Baay'ee wanta nama gammachiisudha. Baay'ee wanta namatti toludha. Namni hundumtuu waan jajjabeessuu qabu. Hamma danda'ametti namni hundumtuu kan irraa hirmaachuu irraa eegamudha. Rakkinni jiru garuu ammas maa inni hooggansi dubbii kana harka abbootii gadaatii ba'uu hin qabu. Abbaan dhimma kanaa abbootii gadaati. Waan kana kan murteessan bara 2018 ture kan dhowwe OPDOdha. Amma immoo abbaatti ta'ee kana isiniif goone akka jechuu kan dhaadhessaa jirus OPDOdha. Irreecha dhaadhessuun waan tokko rakkina hin qabu. Hunda keenya gammachiisa. Garuu anatu kana isinii godhe dubbiin jedhamtu suni dhaabbachuu qabdi nurraa. Oromooni itu OPDOon hin dhalatin irreecha kabajataa ture. Har'as kabajataa jira. Gara fuulduraattis OPDOon hin bada. Itu dubbannu OPDOon hin bada. Baduun isaa waan hafu miti. Erga OPDOon darbees Oromoon irreecha hin kabajata. Kanaaf nutu fidee kana isiniif uume nutu ulfina isinitti godhee akka jechuu dubbiin kun nurraa dhaabbachuutu irra jira. Dhimmi kun dhimma abbootii gadaati. Harki namoota siyaasaa keessa galee jennaan Oromoo qoqqooda dubbiin kun. Already abboonni gadaa mufannaa qaban himachuutti ka'aniiru. Kanaaf harka sassaabbachuutu irra jira warri siyaasaa waan kanarraa. Oromoon kan irraa eegamu abbaa gadaa jala deemee waan kana kabajachuutu irraa eegama. Kanaaf Finfinnee irratti taasifamuun isaa immoo barbaachisummaan isaa tokkoffaa yeroo itti waa'ee Finfinnee Oromoon dubbachuu dadhabetti warri Oromoo bakka buuna jedhanii aangoo qabatan hundumti isaanii yeroo itti waa'ee kanaa dubbachuu qaana'anitti kun taasifamuun isaa Oromoon akka inni deebi'ee Finfinnee riikleemii godhuuf balbala banaa fi akka inni sagalee dhageessachuu danda'uufis balbala isaa banaa fi waa'ee dhaadannoo jechuu koo miti. Oromoon achumatti argamuun isaa akkumatti yaa'ee kabajachuun isaa carraa uumaaf Oromoon kun lafa kootii asirratti hin kabajadha jechuudha. Lafi Finfinnee lafa Oromoo ta'uun isaa beekamaa yoo ta'e iyyuu. Kanaaf namni hundumtuu hamma isaa danda'ametti waan kanarraa hirmaachuudhaaf abbootiin amantiis waan kana jajjabeessuu qabu akka namni dhaquuf. Namni hundumtuu akka dhaquuf jajjabeessuu qabu. Maaliif kun waa'ee aadaa, waa'ee eenyummaa hunda keenyaati. Waa'ee abaluuf abaluu hin qabu. Gaaddisadha Oromoodhaaf. Oromooni hora arsadiitti walitti qabame kan walii wajjiniin qabsoosaa goolabee walii wajjiniin achitti gatii isaa lubbuu isaa kaffalee
wanti kun wanta amantii taanaan miti dhimma aadaa taanaanitu walii wajjiniin dhaqee achitti argame gatii barbaachisaa kaffalee jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu hamma isaa danda'ametti waan kanarraa hirmaachuu jajjabeessuu bifatti Oromoon gara fuulduraatti tarkaanfatu walqa qabsiisanii walii wajjiniin adeemuutu baay'ee murteessaadha kan jedha. Faayidaa qaba wanti kun. Mee Dr. Ittaanaa Habtee namoonni hedduun hayyoonni Oromoo biyyoota alaa jiranii mootummaa qeequu fi xinxala kennurraa hafee qabatamaan uummata keessa gabbu'anii uummataaf biyya isaanii tajaajilaa hin jiran warreen jantu jira. Isin warri biyya alaa jirtan uummataaf biyya keessan tajaajiluuf hagamta akka qophiidhaa maalitti jirtu? Uummanni waa isinirraa eegaa jira waan ta'eef. Nuyi ankoona gaafatta yoo ta'e ani hojiin koo isa kana miti. Namni aangoon itti kenname maalifitu kana hin gootanii ofii keessanii sana gochuu diddanii jedhanii kan kana haasa'u OPDOdha. Namni aangoon itti kenname hojii hojjechuu dadhabee nama isa mootummaa keessa hin jirreeni maaliif kana hin hojjettani gaaffiin jedhamu gaaffii sirriiti. Kanaaf namni hundumtuu uummanni keenya rakkannaani kan dubbataa jira. Anamma uummanni koo rakkannaa nan dubbadha. Amma uummanni kun lafa garaa koo ga'eera jedhutti dubbachuun dhiisu. Inuman dubbadha. Dubbiin kun kan dubbatamuuf maaliif dubbattu? Hin dubbatinaa. Waan uummati ta'aa jiru hin dubbatinaa. Ani immoo hojiin koo hojii kan biraa ta'us waan uummati rakkate, waan uummati quuqame dubbachuu hin dhiisu. Hammaan jirutti uummati kun rakkadheera gaafa inni jedhu rakkina isaa hinuman dubbata. Waa'ee kanaatu nu dhiba waan ta'eef. Kan nu dhibu waa'ee Oromooti, waa'ee maaliyyuu. Kanaaf warri hojii isaanii ta'e dubbiin uummataa qabatamaatti hojii isaanii kan ta'e warri aangoo mootummaatti kenname hojii ofii hojjechuu dadhabanii nama sakaaniin homaan hojjenne jechuun waan hiika qabu miti. Isa achi kaa'amedha kan hojii hojjechuu qabu malee isa achi hin jirre miti. Nu duwwaadhaan miti dubbannu warruma biyya taa'uunis homaan hojjennee jedhuun ofii isaaniitii maal hojjetan? Waan tokko wanta hojjetan hin jiru. Kanaaf wanti ani jedhu maanni warri achi taa'an hojii isaanii haa hojjetanii gaafa isaan hojii hojjetanii nuyi waan dubbannuuf hin qabu. Uummatis gaafa ani rakkinan qabodhe waan dubbannuuf hin qabu. Waanuma uummati rakkadheera jedhu duwwaa dubbanna. Mee kan biraa isin akka jettanitti OPDO'n baduu qabdii jettanii OPDO'n baddee'u akka jedhamutti amma kan jiru ODP'dha. Akka isin amma maqaadhaan yaamtanii qeeqxan kanatti yoo ta'e wal xiqqeessuu yookaan ammoo dhaaba biyya bulchu tokko xiqqeessuu fi waan jibbensaan fakkaatu? OPDO'n already xiqqaateera waan ta'eef ani xiqqeessis guddatis waan hiika fiduuf natti hin fakkaatu. Maaliif uummati kabajamaan hamma naga'u wanta gatii kaffalee lubbuutti gabbaree inni itti kenne fuudhee ormatti kennee nyaachisuunsaa of xiqqeesseera waan ta'eef abbaan barbaade yoo guddisuu barbaade kana booddee waan guddatu natti hin fakkaatu paartiin kun. Silas paartiin kun yaada siyaasaa hin qabu beekamaadha. Ayidiyooloojii siyaasaas hin qabu. Wanti inni ittiin dhaabbate wanta kan biraadha. Namoota jireenya tolfachuudhaaf ba'an wayyaanee walitti qabeetu waan suphe tokko malee yaada siyaasaa jalatti ol ga'e tokkoyyuu hin qabu. Amma fakkeenyaaf OPDO aangoo irraa buuftee mee waajjira banadhaatii akkuma paartii mormituutti hojjedhaa yoo jette hundumti isaanii mana isaaniitti galu. Garuu isinuu reefu garuu Dr. Ittaanaa isinuu reefu ragaa baatanii jirtan namoonni akka Dr. Lammaa Magarsaa garee kana keessaa bahuun waan tokko agarsiisa ragaa qabatamaadha jechuudha. Garee dhaaba paartii kana keessatti ilmaan Oromoo akkuma keessan baratanii saba isaaniif quuqaman kumaantamni akka jiran beekamaadha. Akkuma isin jettanitti garuu kanallee haaluun ta'u. Ani waa'ee nama dhuunfaatu hin ta'e waa'ee paartii naasaa jira. Waa'een paartiitiif waa'een namoota dhuunfaa addaan jira. Egaa mana ibidda Magarsaa yoo kaafne waa'ee obbo Lammaa Magarsaa yoo kaafne nama akka obbo Lammaa Magarsaadha miliyoonaa ol malee miliyoonaa gadi hin ta'u caasaa kana keessa. Jarri kun garuu warra achi keessa jiran garuu karaa ittiin paartii kana geggeessan hin qaban. Miseensa ta'anii horii buusuu malee karaa ittiin paartii kana bocan hin qaban. Maaliifii paartiin kun jaarmiyaadha. Jaarmiyaan tokko akka uummanni kun barbaadutti adeemuudhaa fi jijjiiramuutu irraa eegama. Jaarmiyaa jijjiiruun immoo wanta salphaa miti.
Maaliifii aadaa ittiin hojjetu qabaa, seera ittiin hojjetu qabaa, caasaa mataasaa qabaa, haala ittiin wantoota deemsifatu qaba. Kanaaf warra gararraarra jiru, warra aangoorra jirutu wanta barbaadeen ittiin deema. Kanaaf gaafa waa'ee OPDO haasofnu waa'ee paartiiti kan haasa'aa jiru malee achi keessa ijoolleen Oromoo hin jirtu yaada jedhu ani hin qabu. Ijoolleen Oromoo achi keessaa Oromoodhaaf quuqamtu miliyoonaa ol baay'eedha garmalee. Garuu ijoolleen kun bifa ittiin isaanii faayidaadhaa fi fedhii warra gararraa jiru tajaajilan malee haalli isaan ittiin fedha uummata isaanii hojiirra oolchan hin jiru. Akkuma koof namoota warra kaanii achi keessa taa'anii waan godhan dhabanii kan rakkatantu jiru. Akkuma nama paartii sana keessa hin jirreetti baay'eedha namoota akkasii achi keessa. Kanaaf OPDO'n uummata Oromootii fi paartii malu miti. Paartiin kun Oromiyaadhaa fi mala ta'uu hin danda'u miidhama malee gaafa jennu ijoollee akkasiitiin miti kan jedhaa jiru. Kan jedhaa jirru paartii sanaan jedhaa jiru. Jaarmiyaadhaan jedhaa jiru. Tole OPDO'n yookaan akka isin jettanitti OPDO'n erga baduu qabdi ta'ee Oromoon gaa paartii tokko qabaachuu qabdi. Akka hayyuu Oromoo tokkotti uummata kanaaf yaada bal'aa kana kennitanii waa akeekuun aaduma waan ta'eef Oromoon garam deemuu qaba. Maaliif haalli fuuldura isaa jiru ulfaataa waan ta'eef uummata kanatti waa akeekuun barbaachisaadha. Garam deemuu qaba, paartii kam jalatti hiriiruu qaba moo haaraa hundeeffachuu qaba? Dhuguma asiin kaaseen ture ani maaliif amma jarris yeroo garagaraatti kan isaan kaasanii Oromoon paartii jabaataa hin qabu, nu malee fala hin qabdanii jedhanii wanti isaan haasa'an jira. Oromoon OPDO'dhaa alatti fala qaba. Sirriitti fala qaba. Fala hin qabnu jennee yaaduun nurra hin jiru. Sirriitti fala qaba Oromoon OPDO'dhaa alatti. Sababiin isaa maayinni yaadni Oromoodhaa warra OPDO'dhaa ala jiru akka jaarmiyaatti ijaaramanii warra OPDO'dhaa ala jiru keessa jira malee hooggansa OPDO keessa hin jiru. Kanaaf tarkaanfii tokkotu hafa. Maalli tarkaanfiin hafu kuni paartiin hojjaadhaa fi bal'ina Oromiyaa fakkaatu tokko ijaaramuun dirqama. Haaratti. Inni kun haaraa jechuun warrumti jiran kun walitti dhufanii gochuu waan danda'anidha. Wanta baay'ee ulfaata. Warri amma isinaan jettan kun Dr. Ittaanaa Habtee baroota dheeraaf biyyoota alaa ta'anii mootummaa kanarratti qabsaa warreen turanii fi warreen alaa kanatti wal caccabsanii galanii ammallee walitti deebi'anii itti toomuudhaaf warreen rakkoo qaban jedhanii qeeqina irratti warreen dhiyaatu. Ilaa itti dubbannu namoota Oromoodhaaf qabsaa umurii isaanii dabarsan waggaa dheeraa Oromoodhaaf dadhaban kabaji isaanii xinnaachuu hin qabu. Waanuma fedhe yoo ta'e yoo walii galuu dadhabanis Oromoodhaaf jedhanii warra manaa ba'aniin siin jedhaan. Abbaa fedhe haa ta'u. Oromoodhaaf jedhee namni manaa ba'e kaayyoo uummata kanaa fudhatee namni manaa ba'e karaa irratti dadhabee rakkinni garaagaraa isa mudachuu mala. Karaa irratti wal dhabuu mala. Karaa irratti waan tokko miidhame garaagaraa walirraan ga'uu mala. Kanarraan kan ka'e kabajni isaanii ija uummata keenyaa duratti dhiyaachuu hin qabu. Kabaji isaanii ammayyuu eegamuufiitu irra jira. Warri biyya alaati galanis warri biyya keessa jiranis ijoollee Oromooti hundi isaaniiyyuu. Ijoollee Oromooti kan isin jedhu maanni dhukkubbii Oromootu manaa isaan baase. Dogoggoroo hojjechuu danda'u. Wal dhabuu danda'u. Jarri kun garuu carraadhuma kamiiniyyuu ulfinni isaanii tasa tuqamuu hin qabu. Keessumaa hooggantoonni. Istiraateejiin Habashaanii fi Wayyaaneen yeroo baay'ee ittiin nutti duulaa turanii Oromoon akka hooggansa qabaannee fi hooggantoota Oromootti maqaa kennuudha. Haa ta'uutii immoo namoonni hooggansarra waggaa baay'ee jiraatanii keessumatti dhaloonni gara dudduubaatiin jiru kun carraa hooggansaa dhabuun tokko hin mul'ata. Isa kana achi keessatti paartii sana keessatti paartii Ormaa ituu keessa hin galin bifa aadaa Oromootiin carraan dhaloota haaraadhaaf uumamuu qaba jedheetan yaada. Paartiin hundumtuu ituu hooggansa isaanii carraa dhaloota haaraatiif kennanii wanta kana caalaa fooyya'aa qabu hojjechuu danda'u jedheetan amana. Kun garuu warra umurii isaanii guutuu Oromoodhaaf qabsaa'eef kabaja dhabuurraa kan ka'u miti. Carraa walii kennuudhaaf, dhaloota haaraadhaaf carraa kennuudhaaf. Amma fakkeenyaaf hojii walitti michoomanii, walitti ititanii, paartii walitti baqsanii wanta Oromiyaa fakkaatu tokko ittiin as ba'uun dhaloota haaraarraa tolla jedheen amana akka kootti.
amma warri amma ati isin jettan kuni warra akkuma reefu kaasee biyyoota alaa keessatti wal dhabdeedhaan adda babaanii fi yeroo ammaan tanallee walitti deebi'uuf fedhan qabnee akkasuma immoo waan rakkoo namoota dhuunfarraa rakkoo dhaabatti ol guddate jedhamee dubbatamaa ture. Kanaaf akka hayyuu Oromoo tokkotti yeroo hedduus hayyoonni Oromoo namoonni asirratti dhiyeessanulleen dabarsaa turanii mee dhaabota Oromoo kanaan maal jettu isin akkaataa isaan itti tokkooma irratti dhaamsa yoo qabaattan? Wantin jedhuuni baay'ee gabaabaadha. Wal ta'uu malee falla hin qabdani. Yoo wal taatan malee Oromoodhaaf ta'uu hin dandeessani. Uummanni kun baay'ee isiniif obsee baay'ee isin eegaa jira. Isinis karaa dheeraa deemtaniittu har'a garuu wanti hojjechuun isiniif malu harka wal qabattanii walitti baquudha warri Oromoodhaaf jettanii ijaaramtan. Dhimmi Oromoo waan walirraa isin fageessu miti. Wanta xixiqqoo kanaan dura wanta keessa dabartan muuxannoo xixiqqoo wanta gargar isin fageessu ofirraa dhiisaati walitti baqaa uummata kanas gammachiisaati qabsoo isaa hoogganuudhaa fi qophaa'aatii as ba'aa hin jedhaan. Tole Dr. Ittaanaa Habtee yaada dabalataa qabaachuu baattan gaafiif deebiin isin waliin geggeessine egaa asumarratti raawwatee jira. Maqaa daawwattoota BBS'n ulfaadhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa isinis bakka. Tole daawwattoota BBS gaafiif deebiin haala yeroo irratti hayyuu Oromoo Dr. Ittaanaa Habtee waliin geggeessine isaan gamma daawwattan ture waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha. Kopi biratin hanga walitti deebinu nagatti an Badri Yusuf. Amanufta dinqa seenarrata galmaaf galmii rabaa yeroon keenya dhagaa hintaan warra naato of tolchuun yeroodhaani akka kichuu waato mee saffisaa gammachuudhaan nu kuulaa gochi gaariin onnee namaa keessa bula galaa seenaa nu hidhaa harkaa qabdanii as fidaa seexaa fi xiiqintaa suura seenaas nuun gahaa eeyyee taafii Oromoodhaaf gaaddisa yoo san wajjin keessan dinqa gubbaa daaddisa eeyyee finfinneettis ta'e eessattu afaan keenyaan dubbadha afaan keenyaan hojjedha afaan keenyaan baradha eenyufuu gadi hin jennu abdadha ammas abdadha wal abdannaa tokkummaa jabeessaa diina barbadeessa. Afaan Oromoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba. Afaan Oromoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba. Afaan Oromoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba. Afaan Oromoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba.